Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. Ar'as video biraatiin isinii dhufe ar'a lukkuu godhutti jira. Lukkuu bareedduu godhaa jira. Video haga dhumatti ilaaluu hin dagatina. Warri channel kanaaf haarawaa please like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Warri maatii taatan baga nagayaan deebitanii. Kanaafuu video haga dhumatti akkanitti dalagu na waliin turaa isiniin jedha. Kuno lukkuu asii qaba. Lukkuu tanatti qimamii barbecue jettu qaba. Isii itti naqadha. Qonda barbaree itti naqee eegas loomii itti naqaa. Qimamii barbecue san yoo hin qabaannellee harcee qullubbii adiitii fi shunkurtii fi brown sugar itti naqachuu dandeettanii. Amma maraa akkanatti walitti rigaa akka qimamiin keessa naaseentu eegasitti barbaree itti naqaa. Barbaree kana waliin akkasitti soba waliin dhahee olive oil xiqqoo itti naqee eegas lukkuu tana haga sa'aa lamaatiif qadaadee kaaya. Eegas sa'aa lama booda bilcheessa. Kunoo oveena keessatti bilcheessa. Asirratti nannaqee oveena keessa kaaya. Oveena 375 keessa kaayee daqiiqaa 20 bilcheessee itti garagalchee ammas deebi'ee daqiiqaa 20 bilcheessa. Waliigalatti daqiiqaa 40 jechuu cinaa takka daqiiqaa 20 cinaa takkallee daqiiqaa 20 oveena keessa kaaya. Asitti ammoo soosii godhaa jira. Soosii barbecue yoo barbecue sauce mana qabaattan san fayyadamuu dandeettanii. Yoo ammoo barbecue sauce mana hin qabaati tomato ketchup ka fries nyaatan san itti naqee eegas daa'ima itti naqee eegas ammoo vinegar itti naqee white vinegar ka jedhu san isa itti naqadha. In bilcheessa ibiddarra kaayeeti qimamiidhaan itti naqadha. Ibiddarratti bilcheessa qimamiidhaan an itti naqadhulleeni barbaree itti naqadha. Qullubbii adii fi zanjabiila illee kadaakamte ammoo yoo qullubbii adii kadaakamte mana qabaattan isiin bareedduudha. Isii yoo itti naqxanii kunoo barbaree paprikaa tan itti naqee eegas barbaree mataan tanama gubdullee itti naqaa. Eegas ammoo deebi'ee shunkurtii kadaakamte shunkurtii bullaa itti naqaa. Akkanatti bilcheessaa hedduu bareedduudha. Yoo manatti godhattanillee hedduu barbaachisaadha. Kunoo bilchaattee haguma daqiiqaa 10-15tiif bilcheessee qullubbii adii takka firii takka akkasumatti jirtu qora irraa quncisee keessa kaayee hafuura bareedduu kennitiifi. Akkanatti kunoo soosiin bareedduu taatee jirti. Soosiin bilchaattee kunoo lukkuulleen bilchaattee daqiiqaa 20 gara takka bilcheessee daqiiqaa 20 illee gara kaan daqiiqaa 40 bilcheessee amma soosii tiyyaa ta'amma reefu godhadhe san irratti naqadha jechuudha. Soosii tana irratti dibee eegas ibidda keessatti deebisa. Warri channel kanaaf haarawaa ammallee please like gochuu hin dagatina. Video ilaaltanii like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Warri duraanuu family taatan galatoomaa. Video haga dhuma ilaaluu hin dagatina. Yoo ilaaltanillee like naa gochuu hin dagatina isiniin jedha. Akkuma as dura isiniin jedhee torbaanitti yeroo lama video isinii fidaa waan adda addaa godheeti. Kanaafuu please like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kunoo amma akkanatti soosii maraa itti naqadhee ibidda jala broil bakka jedhu oveena ka gubbaarraa ibidda diimessu san broilii sanirra kaayee daqiiqaa 7 gara takka bilcheessee eegas daqiiqaa 7 booda akkana taate garagalchee ammallee soosii gama kaanitti dibee ammallee oveena keessatti deebisa. Daqiiqaa 7 biraatiif broilii sanirra kaaya. Ibidda gubbaa fidu sanii broilii sanirra kaayee garalachuu gara takka daqiiqaa 7 kunoo gara kana akkanatti itti garagalchee soosii gama kanatti diba jechuu. Amma eegasii oveena keessatti deebisee broilii irra kaayee amma akkana jirti bilchaattee hedduu bareedduudha. Kunoo akkanatti ruuza waliin nyaachuu dandeettanii yookaan akkanumatti soosii reefoon godhe saniinillee tuqattanii nyaachuu dandeettanii hedduu bareedduudha. Baay'ee galatoomaa. Yeroo bira viidiyoo biraatii walitti deebina. Nagayaan jiraadha.
وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. في حماك ربي غايتي رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه.